ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi kanneen biroo gadi bu'uudhaaf ammaan kana eegaa jiru. Gaafuma argitanii magaaleen hawaasa Oromoo akkasumas Daareektarri OMN Obbo Jawaar Mohammadis asitti argama. Egaa xiyyaarichaa lafa haa ga'u malee isaan nan hoogganoota keessaa gadi hin buune. Egaa miidiyaaleen biyyattii dhufanis Jawaar Mohammad simachaa jiru. Warri OBNs as jiranii. Wanni barbaade yoo ta'u ya. Sirriitti haasa'e waan barbaade. Asitti immoo si ergaa jiru. Maal kumeeti? Egaa daawwattoota keenya warra bara dheeraa booda waa turre OBN waayillan keenya boleeyyan keenya wal arginee jirra. Egaa Zinaabuu wajjinis wal arginee jirra. Akkasumas CGTV kan gabaase Gurum Caalaatis wal simannee jirra. Daawwattoota keenya miidiyaan biyyattis baay'een dhufanii jiru. Egaa yeroo jalqabaatiin wal arguu keenyaan akkasumas kaameraa maanii OBNs dhufee jira. Egaa akkuma argitan daawwattoota keenya Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas pirezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaatiin wal qabatee egaa miidiyaaleen biyyattis dhufanii asitti gabaasaa jiru. Yeroo jalqabaa OMN fi OBNs biyya alaatti wal arguun egaa kaameraamaaniin hedduun Jawaar Mohammadiin waliin simataa jiru. Harka fuudhaa jiranii bakka nagaa walii dhuftan jedhanii kan kanaan dura fageenya irratti wal laalaa turan har'a waliin simatanii walitti eegaa jiru. Sagaleen istiidiyoo OMN dhufnee daawwanna kan jedhus hojjettoota OBN irraa dhagahamaa jira. Egaa bara dheeraadhaaf kan fageenya irratti wal laalaa turre har'a qaamaan wal arginee jirra. Egaa hundi isaanii kaameraan biyyattiidhaa Jawaar irratti fuula deeffatanii jiru. Egaa xiyyaarichi lafa bu'uun wal qabatee erga hojjettoonni miidiyaa biyyattii gadi bu'aniin booda egaa jirra. Egaa hundi isaanii Jawaaritti jiganii Jawaarin simachaa jiru. Akkasumas miidiyaan biyyaa hundi fuula isaanii akkasumas kaameraa isaanii gara Jawaar deebisanii jiru. Egaa namni hundi Jawaarin akka adda duriitti simachaa jiranii. Egaa hundi isaanii fuula gammachuudhaan kan Jawaarin simachaa jiranidha. Daawwattoota keenyaa kan argamnu Simpool Minneapolis dirree xiyyaara Minnesota keessatti argamna. Egaa muummicha ministeeraa akka gadi ba'uudhaaf humnoonni nageenyaa amma gadi bu'aa jiranii. Erga miidiyaan biyyattii xiyyaara keessaa gadi bu'ee booda egaa qondaalonni Itoophiyaa xiyyaara keessa gadi bu'ee bu'ee egaa Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy dhufan Obbo Lammaa Magarsaatis Abiy Ahmed akkasumas pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ministeera jaanaa Dr. Warqinaa Gabayyoo fi hedduu dhufanii jiru simataa jiranii. Simannaan waan gaggeeffamaatii jira. Abbootii amantaatii wajjin nagaa wal gaafachuutti jiranii. Egaa uummanni
Daandii deemaa jira. Nagee gaafachuudhaaf. Egaa uummanni hiriiraan akka nagee gaafatamaa jira. Line up. Line up. Dua singgah line up. Line up. Line up, guys. Obbo Jawaar Mohammed nagee isaan gaafachuu karaa isaanii dhiyaatanii jiranii. Okay. Amisha. Okay. Okay. Line up. Senator John Hopkins, Senator Ron welcome to Minnesota. Egaa obbo Lammaa Magarsaatti asitti uummataa nagee gaafachaa jira. Sorry. Egaa daawwattoota keenyaaf gammachuu isaanii dhageessisaa jiranii. Dr. Abiy Ahmed gara konkolaataa seenanii jiranii. Amma namoota karaa konkolaataa deebi'aa jira. Okay, let's go. Egaan daawwattoota keenya ammaa konkolaataa seenanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii Lammaa Magarsaatii fi akkasumas qondaaltonni hooggantoota biroo hedduun konkolaataa kana keessa jiru. Amma konkolaataa seenanii gara hoteelatti imaluudhaaf jiru. Egaan daawwattoota keenya kun yeroo jalqabaa seena qabeessa ta'ee mul'atee jira. Usman
guyyaarraa kana Egaa guyyaan har'aa baay'ee kan nama gammachiisu keessumattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaa akkasumas muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dabalatee ministeerri Ajaalaa Dr. Warqinaa Gabayyoo yeroo Jawaarii wajjin walii jiganii waliin footoo ka'anis baay'ee kan nama dinqisiisu ture jechuudha. Egaa gammachuun miira addaan nama dhageessisti amma karaa qophii achi imalaa jirra. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii ministeerri Ajaalaa Dr. Warqinaa Gabayyoo dabalatee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi akkasumas pirezidaantii Lammaa Magarsaatiif qondaalonni biroo amma gara hoteelatti imaluudhaan achiin booda immoo gara Targee Center hawaasaa wal dubbisuudhaaf qophaa'aa jiru. Egaa gamas imallaa hanga gara hoteelaa deemnutti nu wajjin tura ulfaadha.